gurbaa bilbilaan ka garagalchee mataa keessa warra kaleessatti miti warra arraan gorra jiru. Manneen hidhaa Finfinnee manneen hidhaa federaalaa keessatti ilmaan Oromoo kan toorchar godhaa jiru. Fannisaa jiru. Rakkisaa jiru yeroo koronaa kana keessatti jara kaleessaati warra arraati. Hayila Sillaasee miti, Minilikii miti, Darguu miti, Wayyaanee miti. Bilxiginnaadha kan godhaa jiru. Har'atti farri Oromoo ka Oromoo boochisaa jiru. Ka deettuu Oromoo ajjeesaa jiru. Ajjeechisaa jiru. Bilxiginnaadha malee Wayyaanee miti, Darguu miti, Hayila Sillaasee miti, Minilikii miti. Hayila Sillaasees qabsoon ofirraa kaafne. Darguus qabsoon ofirraa kaafne. Wayyaanees qabsoo ofirraa kaafne. Kan arra nu nyaachaa jiru, kan arra Oromoo ajjeesaa jiru, Oromoo fannisaa jiru, Oromoo salphisaa jiru, injifannoo dhiiga isaatiin argate ormaaf dabarsaa jiru warra bilxiginnaati. Yakka arra Itoophiyaa keessatti, Oromiyaa keessatti hojjetamaa jiruuf kan itti gaafatamu abbaa arra aangoorra jiru. Yakka zabana Wayyaaneetti hojjetameef sirna Wayyaanee, by the way sirna Wayyaanee waggaa jamtiitti lakkoofamti. The entire Ihadeg system. Achi keessa warri jiru isaan itti gaafatamu. Yakka zabana Dargii warra hojjetameef warra Dargiitti itti gaafatamu. Yakka zabana bilxiginnaa dalagamaa jiruuf immoo warra bilxiginnaa gubbaa hamma gadii jirutu itti gaafatama. Kanaaf ummanni keenya aadaa gabroonfataa lama jidduu filachuun qabu. Ummata walaba. Walaabuu dhufe ummanni Oromoo ummata walaba. Walabummaan dhalate walabummaa isaatiin du'a malee gabroonfataa gabaafaa fi dheeraa furdaa fi qallaa garaagarummaa qabaasi namni tokko fuula guuraa yoo si ajjeesee fi kokkolfaa yoo si ajjeese maal jechaa jiran beektaa? Ka duraa sun fuula guuraa si ajjeese ka ammaa kun garuu kokkolfaa si ajjeese ka kokkolfaa at least inni kokkolfaa si ajjeese. What a joke. Tapha akkasii keessee nu barbaadan tapha akkasii keessee nu qabu. Ummata dhugaa lafaa fi waaqaa qabu kana maal godhe ummanni kun? Mee rabbii sun ilgaadhu ummannummaan Gujii kun maal godhe? Dhufee masaratti aangoon gaafanne qe'ee ofiit irratti fagoo sanitti dhaqanii wanni ajjeesaniif maali? Amma mucaa bilbilaan waggaa dubbisu ajjeesan kana seenaasaa warri beekanatti himaa turan. Mana barnootaa keessa ture. Warri isaa harka qalleeyyii waan turaniif barnoota fixuu hin dandeenye deebi'ee daldalatti seenee xiqqoo harkatti qabate. Qe'ee isaati irratti bakka itti dhalatetti araddaa isaati irratti araddaa mootummaan tuni albuuda isaa saamtee dureessa meeqa irraa uumtee ittiin jiraattu keessatti inni mana barnootaa fixuu dadhabetti daldala xiqqaa takka daldalatee waa horoo harkatti qabate. Biyya namaan dhayine. Oorruu namaatti hin dabarre. Mirga namaan sarbine. Qe'ee isaati irratti albuuda isaatiif miti kan du'e. Bilbila gamaa gamani waan xiqqoo naggadee bitate sun iyyinaan akkamitti bilbila iyye jedhee ajjeesa. Can you imagine? An Oromoo ta'eef miti beektaa kan uummata kanaaf falmu. Wallaahi dhugaa isaaniitu garaana nyaata. Ummata dhugaa qabu, ummata haqa qabu. Maal ummanni beekii as dhufee jira. Amma riphee lolaa maal waan tokko namni keenya yaadachuu danda'u qaba. Shanee jedhanii irratti madaalan. Kuni kijiba. Define, defame and destroy. Karaa Hitleritti fayyadame kana. Ummata tokko maqaa wayiitti dhoobda. Saniin maqaa balleessita, san booda hin balleessita. Define, defame, destroy. Waggaa dheeraadhaaf maqaa abaa'ooti. Waggaa 27 namni keenya kadhumaa ture. Abaa'oo waan taate warri hin beekne Oromoo waan ta'e oorruu isaatiif waan dubbate. Yoo saaman xiqqoo keeshaa waan jalaa qabatee namni keenya dhumaa ture. Waggaa dabre shanee waggaa jedhan uummata Wallaggaa hundaan jechaa turan. Uummata Gujii hundaa jechaa turan. Har'a garuu Oromiyaa hundaan jechaa turan. Jechaa jiranii jechuudha. No, we must reject. Deemsi akkasii uummanni keenya tokkummaadhaan wal dhaggeeffate, wal hubate osoo hin shawwatan. Osoo of hin irraanfanne, osoo qoqqoodanii bituu maqaa itti dhodhoobanii deemaniif
kana osoo hin fudhanne namni keenya maqaa shanee itti dhoobaa deeman kana har'a shanee jechuun Oromoo jechuudha namni kana beekuu danda'u qaba. Murna san dhaaba san deeggaruu dhabuu waan biraaf sanii miti gaafa. Har'a maqaa san itti dhoobanii akkuma kaleessa maqaa baawwatiin nama keenya. Dur namni Harargee beeka. Namuma hunda sargo jedhanii ajjeesaa saamaa turan Harargee keessatti. Baalee Farsii keessatti namuma hunda sooraa jedhanii ajjeesaa saamaa turan. Hin dhaabanne babal'ataa deemte. Har'allee tooftaa sanii nama keenya ajjeesuudhaaf hiikuudhaaf tooftaa ittiin deemanii namni keenya tokkummaa isaa cimsatee noo jechuu danda'u.